DV'n Ameerikaa akka namoonni baay'een eegan carraa osoo hin taane persentii 75 ulaagaadha. Carraa argantanii maqaan keessan namoota hedduu keessaa fudhamee ulaagaa kana seeraan hin guunne yoo taatan carraan maqaan keessa haqamuusaa bal'aadha. Egaa baay'een namoota yeroo DV guutan ofirraa hawaasa guutu jechuunis persentii guddaa carraa irratti waan xiyyeeffataniif ulaagaa isa guutuu irratti hagas mara namni keerii itti kennu hin jiru. Garuu DV'n harki caalu carraa utuu hin taane gabaabumatti ulaagaa isin guutan irratti hundaa'a jechuudha. Yoo DV'n guunne ta'e viidiyoon kun isiniif viidiyoo gaariidha. Maaliif jennaan ulaagaa kana dura erga adda baafattanii booddee yoo DV kana guutan gaariidha. Warri utuu viidiyoo kana ilaalin guutan immoo barattaanuuf isin fayyada waan ta'eef viidiyoo kana ilaaluun nagatina. Amma kallattiimaan gara viidiyootti dabarra. Welcome back to my channel. Arra viidiyoo kanaan ulaagaawwan dirqama DV yeroo guutnu adda baasuu qabnu yookiis cheekii gochuu qabnu dirqama sirreessinee guutuu qabnu. Akkasumallee erga DV'n nu ba'e immoo gara Ameerikaa deemnee maal akka hojjennu guutummaatti walii wajjin ilaalla waan ta'eef yooma chaanalii kanaaf haadhatatan waa'ee teekinooloojii fi barumsaawwan adda addaa irratti waan dhiyeessinuuf subscribe gochuun maayii ta'uu hin dagatinaa. Amma kallattiimaan gara viidiyootti dabarra. Egaa seerota kana isinitti himuu koon dura jalqabaa expectationii nuyi DV'dhaaf qabnu sirrachuu qaba. Jechuunis gaafa namoonni baay'een gaafa expectii godhan DV'n akka carraa guddaattidha. Garuu akkasii yaadamni isinitti himuu koon dura garuu koomentii jalatti naa barreessaa. Fakkeenyaaf DV argadhe yoon ba'e maaltu na mudate jettanii yaaddu yookiis carraa kamiin argadhe jettanii yaaddu kana koomentii jalatti naa barreessaa. Ani immoo dhuma viidiyoo kana irratti qabatamaa isaa yoo DV'n isinii ba'e dhattanii maal akka gootanii fi akkamitti akka jireenya itti fuuf isinitti nama waan ta'eef viidiyoon kun akka puush ta'uuf maqaa keessanii fi akka jiraattan illee achumaan koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Amma kallattiimaan gara seera isa tokkoffaatti dabarraa jechuudha. Seerri tokkoffaa accurate personal informationidha. Yeroo kana jennu maqaa keessan saala keessan waan hundumaa sirriitti guutuu jechuudha. Inni jalqabaa maqaadha. Maqaa kanas yeroo guutan akka paaspoortii keessan irra jirutti yookiis naashinaal ID irra jirutti gootu. Mismaachii gochuu hin qabu jechuudha. Sirriitti hundisaa correctly maachii wal gochuu qaba waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf first name, middle name, sure name ta'uu danda'a, parent name ta'uu danda'a, last name ta'uu danda'a. Maqaan akaakayyuu jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasii akkaataa sanatti waamamne fakkaataa nuti waamnu xiqqoo garaagara wal ta'a waan ta'eef sirriitti baay'ee keerii gochuu nu gaafata sitti. First name jechuun maqaa keenyadha. Middle name maqaa abbaadha. Parent name, father, last name or sure name immoo maqaa isaa kan akaakayyuu seennu jechuudha. Isa sadaffaarra jiruudha jechuudha. Kanaaf maqaa keessan akka kanatti guutuu qabdu. Inni itti aanu saala keessanidha. Akka biyya keessatti yaadamni saala yoo hin dogoggore rakkoo hin qabu suuraa korraa ilaalanii baruu danda'u hin jirna. Biyya bakkeetti waan akkasii hin jiru waan ta'eef xiqqoo itti complicated waan ta'eef waan akkasii sirriitti keerii gochuu qabdu. Waan guddaan fakkaatu garuu baay'ee iddoo olaanaa qaba. Isaan immoo date of birthidha. Day, month, year kan isaanii keenya foormii kana faa gadhiisuu danda'a waan ta'eef kan keenya foormii isaan achirra isinii kaanii guutu jechuudha. MM'n ji'a bakka bu'aa, bara bakka bu'aa, diin immoo guyyaa bakka bu'aa jechuudha. Sana sirriitti guyyaa dhalootaa keessan sirriitti guutuu qabdu jechuudha. Kalaandarii isaas adda baasuu qabdu. Girigooriyaan kalaandarii fi Itiyoophiyaan kalaandarii ta'uusaa adda baasuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf akka kan keenyaaf akka kan isaaniitti bara dhalootaa keenya baay'ee walgata waan ta'eef isa kanarree cheekii gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf seerni tokkoffaan informationii keessan seeraan guutuudha jechuudha. Seera lammaffaa correct and recent photography. Suuraan keenya correct ta'uu qaba, kan keenya kan nu mul'isu ta'uu qaba, recent ta'uu qaba. Maaliif jennaan sometimes hair style rifeensa keenyaallee appearance keenya irratti yookiis faashaalii keenya kana irratti jijjiirama fidu waan qabuuf recent ta'uu qaba. Suuraa as yookaan maximum ji'a 6 as yoo ta'e jechuudha. Recent jechuun ji'a 6 olii kan hin taane yoo ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha. Inni biraan immoo saayiziidha. Saayiziin suuraa keenyaallee maatarii godha jechuudha. Saayiziin suuraa kanaa pikseliidhaan 600 jechuudha. 600 karaa lamaanuu 600 dha jechuudha. Square ta'e pikselii isaa immoo 600 ol darbuu hin qabu. Fakkeenyaaf sana ta'uu qaba jechuudha. Maaliif saayiziin isaa maatari waan godhuuf. Yoo kuma galee saayiziin isaa dabalaa deema yoo xiqqate immoo kwaalitiin isaallee akkasuma duukaa badaa deema waan ta'eef standard kan ta'e 600 by 600 gochuu qabdu jechuudha. Kana yoo ta'an settingii keessa galtanii yoo Samsung ta'e meegaa pikselii isaa guddisuu dandeessu. Silkii biraas yoo ta'e maybe meegaa pikselii iddootti dabaltan jiraachuu danda'an ta'eef maximumii bilbila keessaniitiin kaa'uun dagatina iddoo gaariitti jechuudha. Inni biraan immoo yeroo suuraa kaatan background yookiis dudduubi isaa kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Pleenii ta'uu qaba jechuudha. Dudduubi isaa wanti tokko paaternii waan hin qabne jechuudha. Fakkii ismuus waan ta'e kalarii gosa tokko jechuudha. Kalariin gosa kun immoo white or off white ta'uu qaba jechuudha. Yookiin adii yoo argame adii hin argamu taanaan immoo
almost daalacha gara adiitti warra siqan jechuudha. Kalarii kamuu ta'e gara adii isaati jechuudha. Kalarii akkasii yoo filattan gaarii ta'a jechuudha. Dirqamaan gilaasii adda addaa godhachuu hin danda'amu. Gilaasii jechuudha. Yeroo sanaaf baasuu qabdu mallayyoo adda addaa yookiis baarmitaa haati kan jedhamu sana barbaachisu shaadoon adda addaa mana suuraatti yookiis ofii keessanis yeroo kaatan saayidii irraa laayitiin akkaataa isin laayitii itti fayyadamtan sirriitti eegamuu qaba. Moor manatti qabatan naachuraal laayitii yoo fayyadamtan yookiis bakkeetti mana jalatti yoo kaatan filatamaadha. Shaadoo adda addaa garuu sirriitti tamaaniif bifa keessa waan jijjiiruu danda'uuf gaaddidduu kamillee ofirraa ittisuu qabdu jechuudha. Inni biraan immoo faashaal ekspreeshinii keessan niwutiraalii gochuu qabdu jechuudha. Niwutiraalii gaafa jennu kolfuun qabdanii jechuun akkuma footoo noormaaliin kaa'amutti jechuudha. Footoon mattaawaqaa waan akkasii kaa'amutti noormaalii mateessanii kaatu jechuudha. Kiraateriyaa isa kaan eegdanii faashaal ekspreeshinii keessan kolfuun qabdanii iji keessan lamaan sirriitti banaa ta'uu qaba. Fiilingii garaagaraa geessisuun qabdanii just niwutiraalii taatanii kaatu jechuudha. Waa'in suuraa kanadhaa gara seera sadaffaatti dabarra. Seerri inni sadaffaan immoo education and experienceedha. Kana sirriitti guutuu qabdu. Akka inni jedhutti haayiskuulii xumuruu dirqama qabdudha. Haayiskuulii informationii at least haayiskuulii xumuruu qabdudha dirqama jechuudha. Yookiin immoo wanta barumsa haayiskuulii sanaa wal qixxaatu gashuu qabdu or experience hojii gashuu qabdu jechuudha. Yoo hojii ta'e yoo hojii hojjechaa turtan ta'e experience hojii yookiin barumsa ta'e immoo haayiskuulii or immoo wanta haayiskuulii hojii wal qixxaatu amma ta'e gashuu qabdu jechuudha. Yeroo experience hojii gashitan immoo hojiin sun SVV waan jedhamu safarama. Tokkomma 10 keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf hojiin tokko waggaa 5 amma 6 hojjechuu qabdu. Muuxannoo waggaa 5 amma 6 hojjechuu qabdu. TV irratti fudhatamaa ta'uuf. Inni tokko immoo ji'a 5 hojjettanis kan isin fudhatamaa taatan qabdu. Kanaafuu isa kana Google gochuun taayipii hojii keessanii fakkeenyaaf namni hojii fayyaa hojjetu tokkoof namni hojii daataa saayinsistii ta'e tokko namni waa'ee kompiitaraa hojjetu tokkoof namni barsiisu tokko garaagarummaa qaba jechuudha ekspiriyaansiin. Kanaafuu ekspiriyaansii sanaan erga Google gootanii seera sana adda baastanii booddeedha kan isin apply gochuu qabdanii hojii sanaan jechuudha. Ekspiriyaansii hojiitiin apply gootu yoo ta'e. SVP dhaan safaramaa linkii ittiin ilaalatan description irra isiniin kaa'u achirraa isin ilaaluu dandeessu. Walumaa gala karaa barumsaa highest educational level keessaan guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa digirii barattu yoo ta'e digirii gashitu yoo high school ta'e high school gashitu isa amma barachaa jirtan levelii amma irra jirtan gashitu jechuudha. Seerri arfaffaan staatusii gaa'elaa keessan jechuudha. Maybe single ta'uu dandeessu, divorced ta'uu dandeessu, married ta'uu dandeessu akkasuma immoo video diseenuu ta'uu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf single jettanii video jalatti hin guutina. Fakkeenyaaf immoo videoon singleidha garuu sababa du'aan kan abbaan manaa yookiis haadha manaa irraa du'e video inni warra sana jalatti single jettanii guutuun sirra jiraatu. Single jechuun takkaa makaan gaa'elaan qabannee akka jechuutti guutuu jechuudha. Married jechuun wal fuunee irraadha. Divorced jechuun immoo hiikeen jiraadha. Isa kana sirriitti identify gootanii guutuu qabdu jechuudha. Maaliif booddee informationiin keessan argamuu isaa waan ta'eef isa kana hunda sirriitti eeggattanii guutuu akka hin daganne jechuudha. Inni taan immoo leegaalii takka meerii gootanii meerii taatanii taanaan yookiis gaa'ela raawwattanii taanaan yooma walii hiiktanii irraattallee walii wajjin hin jirtan yoo ta'e illee informationii nama sanaa guutuu qabdu jechuudha. Informationii abbaa manaa keessanii yookiis haadha manaa keessanii dirqama guutuu qabdu. Kan isin dhiistanii kan isin dirqama hin qabne yoo namni sun lammii USA ta'e yookiin abbaan manaa keessa yookiin haadha manaa keessan isheen sin hiikte yookiis isheen sin gaa'ela wajjin godhatan leegaalii laayisensiidhaanii biyya bakkee yookiis USA Ameerikaa keessa United States of Africaadhaaf citizenii yoo taate sin hin barbaachisu jechuudha informationii sana. Inni shanaffaan immoo children statusidha jechuudha. Status ijoollee keessanii sirriitti guutamuu qabu. Fakkeenyaaf ijoollee yoo qabaattan ijoollee yeroo jedhu biologically ta'uu danda'a kan isin godhatanii adopted ta'uu danda'a kan isin namarraa adopt gootanii children in law fakkeenyaaf abbaa buddeenaa haadha buddeenaa kennu jechuudha. Warra akkasiis yoo qabaattan dirqama guutuu qabdu jechuudha. Even ijoolleen sun karoora biyya sana dhaquu yoo hin qabaanne illee guutuun dirqama ta'a. Maaliif eenyummaa keessan ibsa waan ta'eef kuniif informationii keessan waan ibsuuf yoo ijoolleen sun dhimma Ameerikaa dhaquu yookiis USAtti move gochuuf fedhan qaban illee yoo ta'e guutuun dirqama keessan jechuudha. Garuu kan isin guuttanii hin fuune yoo ta'e unmarried yoo ta'e single yoo ta'an ijoolleen sun unmarried ta'anii waggaa 21 gadi yoo ta'an qofaadha jechuudha. Yeroo guuttan immoo informationii ijoollee sanaa sirriitti wanta qulqulluu ta'e guutuu suuraa isaaniis akkuma kiraateriyaa mandura isinii kaa'in kan keessan guuttaniin guutuun dagatanaa jechuudha. Kunis dirqama feelariitii waan fiduu danda'uuf isa kanas eeggannoodhaan guutuu qabdu jechuudha. Seerri inni dhumaaf inni jaaffaan seera baay'eedha garuu faayinaalaayzeeshinii jalattan qoode. Goolaba jechuudha waan ittiin erga gugguufneef inni wantoota dagachuu hin qabne wantoota beezikii ta'an muraasan sirrittima. Inni jalqabaa 1 entry for 1 person. Nama tokkoof kan isin guutuu qabdan tokko qofaadha. Maltiipilii guuttaniinnaan
disqualify taatu jechuudha. Dirqama nama tokkoof ta'u. Biraan immoo contact information keessaa maybe emailii ta'uu danda'a, lakkoofsa bilbilaa ta'uu danda'a, waan sirrii wanta tangible ta'e wanta isin harka jirutti fayyadamaa jirtan emailii password isaa ilaaltan itti fayyadamaa jirtan isa sirrii guutuu jechuudha. Informationii lakkoofsa bilbilaa isa kan keessan ta'e waan hundumaa waan isin ilaallattu guutumaa. Egaa erga DV'n nu ba'e jarri informationii nu gaafatu informationii sana guunnee waan hundumaa harka xumurree booddee gara USA'tti move gochuudha jechuudha. Erga USA'tti move goone torba 2 yookiin 3 gidduutti erga nuyi fiisaa kaffallee jechuudha. Kaffaltii qabannis. Sanaafis kaffaltii xumuruu qabna. Erga kaffaltii isaa raawwanne booddee nuuf ergamaa jechuudha. Gara keenyatti green cardii fiizikaalii qabanna. Green cardii maaliif nu fayyada seedhu USA keessa jiraachuuf mirga guutuu nu kenna jechuudha. Hojii tokkoffaa dorgomnee hojii argachuu dandeenya. Lammaffaa mana jireenyaa kireeffachuu dandeenya. Maatii bukkee jiraachuu dandeenya. Iddoo barbaanne jiraachuu dandeenya. Sadaffaa baank akkaawuntii adda addaa kan nuyi baafannee liqii adda addaa liqeeffannuuf nu gargaaru waan ta'eef waan hundumaaf Ameerikaa keessatti akka citizeniitti akka jiraannuuf nu gargaara waan ta'eef green cardii sana kaffaltii mataa keenyaan torba 2 gara 3 gidduutti fudhannaa jechuudha jalqaba gaafa seennu Ameerikaa. Egaa sana booddee wanti nuyi goonu manni nuu kennamu hin jiru. Akka jedhamu miti manni nuu kennamu hin jiru. Ofii keenya mana barbaannee kireeffannaa jechuudha. Mana keessa jiraannu yookiin yoo birrii qabattan hin bittu yookaan hin kireeffattu yookiin fira bukkee jiraattu jechuudha. Maatii bukkee jirtan utuu hin deemin bukkee mijeeffataniitti yoo ta'e bukkee deemuu dandeessu jechuudha. Waan isin beekuu qabdan isteetii kam deemuu dandeessu. Kaalifoorniyaa ta'uu danda'a, Los Angeles ta'uu danda'a, Atlaantaa ta'uu danda'a. Iddoo barbaadan isteetii barbaadan deemdanii jiraachuu dandeessu. Kanaaf maatiin keessa yoo jiraatan jalqaba akkuma diimiinsanii ba'een isaan biraa iddoo jireenyaa mijeeffachuu qabdu jechuudha amma fiin of dandeessanii. Kan immoo SSN kan jennu Social Security Number ni argattu. Inni kun immoo gibira adda addaa kaffaluuf taaksii adda addaa kaffaluuf sin fayyada. Maaliif erga green cardii fudhattanii bardaniin citizenii irra jiru sirras waan jiru dirqama taaksii kaffaluu qabdu jechuudha waan fayyadamtan irratti. Kanaaf inni kun isin barbaachisaa jechuudha. Inni kunis kan argachuufis green cardiin waan isin barbaachisuuf inni kunis chaansii biraadha jechuudha. Citizenshippiin isinii kennamaa jechuudha yeroo booddee. Citizenship kan isin argattan waggaa 5 booddeedha. Yoo immoo nama lammii USA ta'etti heerumtan yookiis fuutan waggaa 3 gidduutti ariifatee isinii kennamuu danda'a waan ta'eef yoo fuutan yoo heerumtan waggaa 3 kanaachimmoo waggaa 5 gidduuttidha kan inni isinii kennamu citizeniin lammummaan biyya sanaa jechuudha. Egaa akkuma argitan chaansiin ammanatti mistiriitiin jiru waama salphaadha jechuudha chaansii nuuf kennanii. Kanaafiyyuu jalqaba DV keessaniin guutuun dura birrii keessan baastanii yookiis yeroo keessan fittanii DV guutuun dura itti yaaduu qabdu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture. Viidiyoo irraa waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana jaallattanii amma yoo wanaatti yoo ilaaltan laayik gochuun jajjabeessuun dagatina. Viidiyoon kun immoo puush godhii nama baay'ee bira akka naaga'uuf maqaa keessaniif eessa akka jiraattan koomentii jalatti barreessaa. Linkiin chaanaalii keeyoo diskiripshinii irra waan jiruuf chaanaalii telegiraamii jechuudha. Isa jooyin gochuun koomunitii keenyatti dabalama waan baay'ee achitti irratti diskasiinii godha waan ta'eef achirrattis na hordofuun dagatina. Warreen inside illee individually waan haasofnu qabna jira jettan immoo Instagramiin koos asirraa waan jiruuf achiin seentanii na dubbisuu dandeessu. Amma viidiyoo itti aanu wal agarruutti.